hordoftoonni koo Ifraanii jaalallee qabdi moo hin qabdu yoo qabdu taate waraqata ergannaa yookiin jaarsummaa ergannaa yoo qabdu taate immoo nutti himtu siin jedhanii jiru. Mee akkamiin injira? Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii Sonaartiiti. Qophii Sonaartii keenya guyyaa irraatiin keessummaa jabduu akkasumallee waan gosoota garaagaraa hojjechuudhaan cimtuu aartistiidha, moodelistiidha. Egaa Efraam Hamilee qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu Anaayyaantu Taayyee. Ogeessi kaameraa keenya Abdullaahi Guyyoonaa waliin jira. Aga xumura sagantaa kootiitti na waliin turaan affeerraa kooti. Asumaan gara keessummaa koo guyyaa irraatiin walitti sin dabarsaa. Ayyee Efraa baga nagaan dhuftee keessummoota koo waliin wal baradhu. Ashama harka fuudhee hordoftoota Orni Miidiyaa anaa dhufuun sin jedha baga nagaan dhayidan. Tole egaa gara marii keenya guyyaa irraatti yookiin afgaaffii keenya guyyaa irraatti gaafa deebinu egaa Ifraan eenyu eessa dhalattee eessa guddattee haalli guddina ishee immoo akkamiin chaalenjii akkamii keessa dabarteeti kan isheen sadarkaa kanarra geesse nuufi. Ani Ifraan maqaan kiyya Ifraan Mahmed dhaloonni kiyyaas Saudi Arabiyaadha guddinni kiyyaas Mooyalee fi Nairobi gidduu lamaan. Okay, kan lamaan gidduu guddattee jechuudha. Egaa tole ati Ifraa yeroo baay'ee diraamaa hojjechuudhaanidha kan ati beekamtu. Diraamaa gosoota hedduudha kan ati hojjettee jirtu. Diraamaa hojjette keessaati fakkeenyaaf bagan hojjette kan itti gammaddu boontu jira. Maaliif immoo itti gammadda? Ni jira drama baay'een hojjedhee keerraa gammadu ni jira. Takka lama miti ni jira garuu yoo waan takka hojjettee dalagaa san nama biratti jaalatamu kan ta'e si gammachiisa baay'ee. Amma akka dalagdee waan takkaatu itti boonta bagaan dalagee waan kana fidee ni jira. Maqaan isaa mata dureen isaa Kijiba jedha. Drama san baay'een jaalladhee uummata biratti jaalatame waan ta'eef saniin jaalladha. Gana masa kanatti surufka niituma sanka gana mammal jedheetiin bira dhaqammaan maaluma jedheetiin bira dhaqammaan kuni nyaatiin adabaruun qabs gana uumaan urgeessiti amma immoo gana uumaan bikkarra futti naa dhufe urgaan أبسي خشنا أجرتيسا هاي أصلاً أنا فتراني سدي ما ندور فتراني دي ماني شوف كان لي ما نخلي خسائر متى يساعدوا فري شوف كان يوبسي تاني ند لجاسي ورخنا ما ورخنا أما يسان خدام بيخو كميتين خلد ديمه Hai bro, hade? Sudah kamu jerai ini belum sih? Ama cinta kamu? Ati khagana ma kata kana shukurta mana guutu nutti adeeftati. Oh, sita jaye. Okay, me drama sana jaallattee jirta. Maaliifidha kanatti jaallatte fakkeenyaaf jaallatamummaa hawaasa biratti argachuu caalaa hawaasa san barsiiseera jettee yaadda? Barsiise amma mata dureen isaa Kijiba. Kijibduun ta'ee dalagee achirratti ana osoo hin ta'in fakkaadheen dalagee barnoota hedduu qaba. Of keessaa waan hedduu qaba nama kijibumaati walii galatti.
Tole ayyee galatoomii diraamaa sana illee daawwadhee jira. Garuu fakkeenyaaf diraamaan tokko gaafa dalagamu waan hawaasa keessa jirudha miti kan riyaalitii hawaasa keessa jiru tokko bakkeetti baasuudhaaf kan hojjetamu. Waan sun hawaasa keessa hin jiratiitti adda wanta ati fudhattee hojjette san. Ni jira. Garuu irra hedduu koomedii goonee irratti waan dalagneef garuu waan hawaasa keessa jiru irratti daballee dalagne koomedii goonee gara koomedii jijjiirree waan hawaasa keessa jiru sanee. Ayyee tole galatoomii egaa ati diraamaa qofa miti kanatti dalagdu piraankiin hojjettaa. Mee gaafa pirankii hiriyoota keetii waliinis faamilii keetiinis gaafa hojjettu pirankii kana wal muufachuun hin jiru walitti aaruun hin jiru akkamii haalli kun? Ni jira. Pirankii gizee dalagdu waan hedduu keessa dabartee dalagdaa. Yeroo jalqabaa naaf ni tahaa jettee yaaddaan namni kun naaf kijibama. Gizee nama amma yoo naaf haaraa taate naaf laaftuudha pirankii godhuudhaaf. Yoo na barte immoo ni ulfaata. So waan jajjabaa waan nama san aarsu itti yaaddee godhuu qabda waan ta'eef. Itti yaadnee gizee goonuu gizee dura akka sodaannu ni tahaa. Naaf ni tahaa namni kun naaf ni aara. Namoo aarsuuf dalagdaa nama rifachiisuuf dalagdaa. Garuu namni kun yoo sitti rifatee saasanitti yoo pirankii ta'uu hin beekne sitti rifatee gizee ati pirankii jettee himtuuf hedduu sitti aara. Aartiidha namni sanis uummatuma aartii hojii dalagnaa osoo aartii keessa jiru walitti aaruun ni jira. Garuu walitti hin mufannu. Saawuma sanii waliif dhiifna dalagaadha waan ta'eef. Isaanis waan aartii waan beekaniif aartiidha dalagaadha jenneetuma dhiifna waliin mufannee. Akka birootiidhaan walirraa akka falmu sanumaan deebinee walirraa piraankiidhaan akka falmu. Yeroo baay'ee siisterii kee faana leerootti pirankii hojjettu nan argaa yuutuubii kee irratti. Fakkeenyaaf amma Firaanii yeroo pirankiin hojjetta yeroo hedduu irra deddeebitee jechaadha. So nama bira waggaa deemtee waanuma dhugaa reyaalitii tokko gaafa namatti dubbattu namni pirankii na gochuu jirte yeroo si amanuu fa'aa dadhabu hin jiru akkamiin? Ni jira numa kakkattaaf gaanoo kaameraan hin jiru numa kakkattaaf ni jira. Irra hedduu gizee haasoftu qoosa si fudhata namni kaameraa jira pirankii na godhuu jirta jedhanii qoosa si fudhatu. Siisterii kee waliin illee pirankii ati dalagde argeen jira. Mee sana irratti waa'ee TVdhaan si'a TV cabsitee jettee yerooti baay'eetti mufatteetti argeen ture. Fakkeenyaaf amma gaafa gama pirankii kana walirratti dalagdu isin wal amantaan fakkeenyaaf amma utuma waan dhugaa tokko kaatee siisteriin keessatti dubbatte akkamii yeroo biraan amantaa gaafsan amma taate kanarraa kan ka'e utuma ishee yeroo biraa waan dhugaa si dubbatteeti pirankii na gochuu jirta jettee guyyaatti shakkitu hin jiru. Ni jira waanuma dhugaatu osoo ta'ee pirankii jedhee didaa. Gizee isiin immoo dhugaa jirtu ni jira. Siiraas dalagartuu ni barbaadda mana keessaa kaameraa gizee barbaadde dhabdee of course dirqama amanuu qabda. Waanuma dhugaatee jechaadha. Kaameraan yoo hin jiraanne piraankiin hin jiru jechuudha. Okay. Mee yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf piraankiin hojjetamaa jiran hawaasa illee safuu hawaasaa keessaa xiqqoo kan bakkee ba'aa jiranidha. Ati akka nama pirankii dalagu tokkotti fakkeenyaaf pirankii amma yeroo ammaa kana dalagaa jiru kana akkamiin ilaalta? Wayitu kun akkatti sirrate tu kun akkas ta'e waan jettu qabda? Amma pirankii du'aafaa jira. Hedduun argee waa pirankii fufukkoota hedduu jira. Garuu waan akkas daangaa muruun qaban. Wanta akka gizee gootu waanuma agartee irraa gad aanaa waan agartee namallee muufachiifnee kan hedduu nama rifachiifnee kan gizee namni ilaalullee by the way gizee namni ilaalu diraamuwaaf pirankii kana osoo ilaalu namni uummanni hordoftoonni sitti aaru. Osoo beekanii osoo dalagaaf dalaguu jiranii sitti aaru. So gizee hordoftoota kana deemtee jala ilaaltee waan isaan yoo inni xiqqoon kun isaan muufachiisee waan anamma dalagee jira pirankii hedduu anuu jibbee hawaasni inni sinatti aaraniin qaba. Lammadatti deebi'ee waan akkasiin hojjedhu. Dogongoraan hin godhee lammata deebi'ee hin godhugaa waan akkasii. Fakkeenyaaf pirankii san dalagdee hawaasni si irra jibbee ati illee jibbite fakkeenyaaf maali? Maaliif immoo erga hojjettee booda hojii keetoo maaf jibbuu dandeessi? Gizeen dura godhu pirankiidha dalagaadha ni ilaallama jedhee waan akkasii yaadii dalagumaaf godhee dalagee hojjedhee sargii turee akka nama qalabatii godhadheeti. Waan saniin hojjedhee akkas uummanni siireesii fudhate namni. Gizee TikTok seenuu footoon kiyyaa fi kan mucaa dachii balleessee feesbuuka balleessee faamilii bira gahee mabruuk jedhanii osoo nutti himee saayiboota bikka daddarraa gizee gahuu qaanfadhee balleessuun qabaa piraank jedheetiin nuti itti fufnee dalagaaf waan ta'eef nuti uummata aartiitii dalagaaf seennee dalaginaa jennee pilaana goone gizee jira. Uummanni tubaroota as keessa jiru waltaaneetti waan kana godhu kaane. Garuu gizee har'a post godhamee ganama
alabbahuun qaanfadhe dhiisii hawaasa biyya biroo dhiisii hawaasuma kan keessa jiraadhu akkamitti abseetti akkamitti dhohistanii maali cinqamee baaseen himee lammadallee waan akkasii gizeen dalaguu pirankii ni yaada hawaasni maal laan jedhee yaada. Okay. Tole mee asuma irratti si gaafachuu irra si darbullee yaadee ture situ erga kaastee waati si dabala. Asirratti anallee ifraa yoo interview gootatee afgaaffii gootataanaani waan sun adda nu baasii maali yeroo baay'ee bakka hedduutti illee interview akkatti waan kan adda baasuudhaaf yaalti illee argeen jira. Ammallee namni deebii keetti hin quufin jira. Waan afseedhaa fi ifraa gidduu jiru kana dhuguma wal fuudhan immoo dhuguma qalabata waliif fuudhan immoo maali inni daawwattoota keenyatti nuuf. Atis no si himu jira bar pranki ture na amanu didan gizee nuti pranki jennes amanu didani I don't know amma drama hojii gizee dalaynu ni shakku manni osoo hojii jiranii dhoysanii family waan hedduu asee namoonni waan hedduu dirqiidhaan ija cufadhee hawaasni akkasitti kanan immoo sirraa usuun ni ulfaata saasanitti ni qaanfadhee garuu familiin tee harmeentii ni understand nagooti is okay gara familii tadhan gizee support qabattee hawaasa biratti yos cinqees diqoo numa dabra garuu yoo familii keessaa rakkoon hin jiraanne sanumaaf hin tasgabbaa'e diqoo garuu manni hedduun harkise hedduu guyyaa takka viidiyoo san guyyaa sadi ta'eetiin pirankii himeen pirankii waan anaaf absee waan takka nu hedduun jiru waan takka obbolummaa saayibummaa dalagaa waliin fidee dalagaan achittis uummata hawaasa takka keessa hojii jiraachaa jiru wal beeynaa dalagaa waliin fidee bas sanuma waan takka hin jiru. Egaan daawwattoota Sonaartii akkuma isin Ifraa maamileen nuuf afeerii nuuf fidinaan jettan kunoo qabadhee isinii gad dhufee jira. Qabadhee isinii dhufuu qofallee miti wanta isin gaafadhunaan jettan gaafachaatiin jira. Waa'ee abseedhaa fi Ifraa kunoo ifa isinii gootee jirti. Egaa akkasumatti qabadhaa. Mee gaaffii kan gara dhumaatti fiduu jira. Atiiga fakkeenyaaf hojii hedduudha kanatti hojjechuu jirtu piraankiin hojjettaa gamanumaan illee moodeelii uffata aadaadha kanatti agarsiistu wantoota hedduudha kanatti hojjettu. Mee gara agarsiisa uffata aadaa kana yookiin gara moodeelummaa kanatti akkamiin dhufuu dandeessee nama karaa si agarsiisee jira moo fedhiin kun keessuma kee jirti gara kana dhufuu dandeetti? Aartii tana eegatti seenee akkanatti fedhii aartiif ni qaba jedhee yaadnee gizee jira. Akkuma lakkaataa keessa seenee fedhii fi hawwiin guddaan keessa seenee hedduun hawwuu ture. Anammas aadaatii agarsiisa hedduu takkaan itti boona aadaatii faayamee gizee agarsiisuu hedduu takkaan gammada. Akkaan itti seenee gizee social media fayyadamtuu miidhaa gizee fayyadamtuu maqaa qabda. Namnis gizee dalaguu akkaataa uffata kan dhaadheessuu barbaada. So dalagaaf itti seenee ture gizee dalagaaf itti seenuu dalagaan kiyyaas ka ta'e uffata aadaatiin beeksisa hedduu takkaan itti gammade uffatumaan beeksisa uffata aadaa. Amma moodelii taatee kanatti dammee biraa dalaguu jirta? Dammeedhaaf ani moodelii dammee collection. Akkas. Asumaanis uffata aadaa ka argattan dammee collection biraa uffata aadaa kutaa hunda biratti ni argattan. Tole egaa gaafa uffata aadaa kana agarsiistu yookiin amma fakkeenyaaf uffatni aadaa Oromoo kun egaa kan ati agarsiistu kan ammayyaallee jiraachuu danda'a kan noormaalillee jiraachuu danda'a. Gama sana keessatti fakkeenyaaf waggaa uffata kana agarsiistu gaafa kan ammayyaa ta'u fakkeenyaaf amantiin kee musliimadha. Amantii sanadha kanatti hordoftu. Akkamii diinii kee waliin haala uffannaa agarsiisu sanatti walii kan si jalaa tuqu jiru? Ni jira waan diina kee tuqu irraa hin qaba. Amma sa'a takka fedhii ta'e jala ni deemta. Gizee takka ammoo of qabu barbaadda maaliif diina Oromoodhaa dhugaadha waan takka gizee bareedu gizeen uffadhee kun islaamummaa kiyyaan fokkisaa waan jedhu irraan of qaba waan hedduu waan diinii kiyyaan dhufuu hedduu jira. Akkas kanarratti illee yeroo baay'ee utuunaaf gaaffii kana siif hin godhine sooshaal miidiyaatti fayyadamtu nan deema nan ilaala. Yeroo baay'ee koomentii namoonni hoggaa siif godhanii gara sanarratti koomentii irraa qabu. Ati amantii musliimadha kanatti hordoftu haalli uffannaa kee kanatu nuuf sirreessite jedhanii yeroo baay'ee koomentii sii godhu mee gama sanarratti hordoftoota kee daawwattoota keedhaaf waan jettu jira? Ni jira. Ani musliimummaatti ittiin amanaa. Kanillee kaniin uffadhee qullaa kana baasin argine kan qullaa na baasu kanuma.
yeroo biraatti fileen sirreeffadha. San dhugaadha waan takka kaasafuu aadaa osoo hin ta'in amantii kee kas dhorku jira. Garuu waan uffata takka uffadhee jira kan namni jalatti akkuma ta'e qaama koo mul'isa akkas naqamee jira. Sanii fi uummanni koomintii jedha isaanillee na jibbanii osoo hin ta'in akkaan sirreeffadhuu fi nin deebi'a. Sanillee hedduun gammadaan baay'ee weeggisee namni nama si arrabsu jira koomintii jira nama si gorsu jira nin gammada malee waan takka hin jedhu gisee dubbisuun ni harkaa takka nin sirreeffadhaanis guyyaa takka inshaallah. Yaa namni maqaa si jaallatuuf yookaan immoo maqaa akkati kanarraa waan gaarii fiddee dhuftu waan sirraa eeganiifidha kan isaan si koomintii si godhan malee dubba keedhaaf miti. Egaa ati yeroo akkuma jalqabaa kaasee dubbachuu jiru diraamaan hojjettaa, piraankiin hojjettaa, vloogiin hojjettaa, gara moodelii kanan hojjettaa, meekappistiidhalleedha meekappii kanan hojjettaa. Hojii kanarratti akkamiin ejjennoo dhabdee mee gam tokkotti utuun kanarratti ejjennoo godhadhee hojjedhe jettee yaaddee beektaa? Yaadeen hin beekaa haala jirutu siif hin mijoine takka irratti hundaa'ee dalaguun hin barbaada garuu haaluma jiru sanattu hundaafuu dalagaa waan ta'eef jala deema malee takka irratti hundaa'ee hojjechuun hin barbaada. Inshaallah yeroo biraattiidhaaf fuula duraaf jedheen yaada ammaaf immoo akkuma naaf mijaa'ee bika hunda dhaabbadheen waan riskii rabbi naa qote fudhate. Tole egaa hordoftoonni daawwattoonni koo akkan afgaaffii si godhu keessumatti kan isaan fedhanii jaallatamummaa guddaadha kanatti argattee jirtu. Firaanii yeroo dhiyoositti gama aartii diraamaatiin baddee jirti. Duraan aartii diraamaa hedduu hojjette amma baddee jirti. Gama sanarraa dhiistee jirti. Maaliif dhiistee maaltu mame rakkoo jiraasiin jedhanii jiru. Kanaaf deebiin kee maali? Deebiin tiinii dalagaattuu bizirana godhee dalagaan diraamaa kunniin fedhiin itti qaba. Dalagaa dhuunfaa kiyyaamti ka diraamaa dalagaa biroon qaba. So dalagaa sintura bizirana godhee garuu immoo deebi'an jira. Egaan daawwattoota keenya turtiin ani Efraa maamilee waliin godhaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Egaa aartistii Efraa maamilee ani diraamaa dalaguurraan bannee itti deebi'aa yeroo dhiyeetti na eegaa isiniin jechuu jirti. Tole egaa yeroo dhiyootti si eegna diraamaa bareedaadhaan akkati gad dhuftu abdii qabna. Inshaallah. Egaa gaaffii kiyya gara xumuraa fidee jira. Hordoftoonni koo Efraanii jaalallee qabdi moo hin qabdu? Yoo qabdu taate waraqata ergannaa yookiin jaarsummaa ergannaa yoo qabdu taate immoo nutti himtu siin jedhanii jiru. Mee akkamiin hin jiraa? Okay, singiliin jira jaarsan qabu ammaaf immoo reediin jiru. Egaa dhageessanii jirtu ani singiliidha jaarsan qabu siniin jettee jirti. Warri ergachuu feetanii karaan danda'u. Tole maaliif jaalallee qabaachuu yookiin immoo nama jaallatan qabaatanii jaalallee qabaachuu jechaadha. Maaliif yeroo kanatti reedii hin taane maaf singiliin jira jette rakkoo jira? Rakkoon hin jiru. Fuudhaaf heerumaaf reedii hin jiru jechuun kiini sa'a kanatti dalagaan barbaada dalagaa dhuunfaa hawwiin qaba hawwii keessan gisee bikkaan gaheen sanillee dhuunfaa sanimmaa hin barbaadu osoo hin ta'in ilmi dhalaa takka heerumaa fi guddannaan dirqama heerumaa. Amma heerumarrallee osoo hin taane fakkeenyaaf jaalallee qabaatteetu waliin gara fuudhaaf heerumaatti deemuu dandeessa. Dalagaa kee irrattis immoo dhiibbaa qabadee yaadu. Yaa hin barbaanne anaatu hin barbaanne sanumaaf hin barbaadu. Nan fayyadu. Tole Fira ati yeroo ammaa kanatti gara aartii irraati biloogii deebitee jirta. Biloogii hojjechuu jirta. Jalqabuma irratti biloogiin maalinni fakkeenyaaf namni hin beekne tarii jiraachuu danda'a. Hiikkaadhuma isaayyuu. Lammeessoo immoo gara diraamaa irraati gara biloogiitti maaf deebitee mudannoo yookiin chaalenjiin ati hojii san keessatti si mudate yoo maali? Dhugaadha. Vlog jechuun gaaffii takkaffaa vlog jechuun olmaa keessa ooltu waa'ee sa'a kanatti dalagaa jirtu. Diraamaan gisee dalagdu waan dalagamee editaraa godhamee post godhamu waan namarraa dalagu jechuudha. Vlogiin immoo waa'ee mataa kiyyaarraa kanii waraabee uummataaf gadhiisu jechuudha. Waan itti oolu akkaataan ani faamilii kee hojii dabarsu akkaataan saayiboota kee hojii dabarsu vloguma wanni waraabee gadhiisu jechuudha. Achimma gara aartii irraa deebi'ee wanni gara vlogiin na oofee
drama kana gize dalaydu akala fitin dalaydu waan hedduu keessa dabartee dalayda waan hedduu asoo barbaadu garummoo gize dalaydu irra caala nama hedduu si barbaachisa support si barbaachisa sanii of cinaa dhabdee waan hedduu ka dalagamu jira YouTube gize qabatee YouTube kan mataa keessatti waan fitee irra dalayde post godhuu dandeessa gara aartii dalaguun barbaada waan hedduu ka dalaguu barbaadu jira garuu waan hedduu jira kasi qabu akka beekee argachuullee gisa takka dhabu mala achimma vlog illee hedduu takkaan jaaladha wanti gammadee dalagu ummata keenya waan adda addaa jiru waa'ee biyya keessa jiru maaltu jira waan adda addaa agarsiisu vlog illee hedduu takka dalagaa itti gammadee dalagu takka hojjedhu waan adda addaa agarsiisu bika adda addaa deemee agarsiisuun waan na gammachiisu saniif hin dalagee. Egaa gaafa vlog kana deemtee hojjettu jechuudha mudannoo yookiin chaalenjiin nama mudachuu danda'a fakkeenyaaf waggaa karaarra deemtu aanaan ija kaameraatiin na waraabini yookaan immoo na duraa turii isuma ta'u waraabuu jirtullee mudannoon akkasii jiraachuu danda'a chaalenjiin akkasii si mudatee beekaa akkami? Wanni akkasii si mudachuu ni danda'a garuu hanga ammaa na mudannee gizee waraabuu gandaa alatti bahee waraabaa namootiin hin beeku wal hin beeynu isaanillee rakkoo irraan qaba waan waraabuu amma addunyaan namuu hundi social media waan fayyadamu firree namaa hedduun fayyadama so keeriin godhan namuu dandeannoon akkasii. Tole gaafa viloogii kana hojjettu wanta na hojjedhu kun nama barsiisa fakkeenyaaf amma ati oolmaa kee gaafa waraabdee social media irratti ifa yookiin posti gootu namni sirraa waa barataa oolmaa kiyyarraa namni waa barachuu danda'a jettee yaadda? Ni yaada waan haaraa takka yoo hin hojjedhee namni biroo itti fayyadamuu danda'a amma gizee waan akka trippii bika kana deemee bika namni takka hin deemin deemee yoo trippii kana waraabee gadhiisee yeroo biraatidhaaf namni bika takka deemuu barbaade kiyya gammachiisee deemuu danda'a. Ayyee tole amma yeroo baay'ee namni tokko waggaa wantoota oolmaa keessa oolanii gaafa poostii godhan yookaan wantoota namni irraallee barachuu hin dandeenye wantoonni akkasiillee jira. So ati amma yeroo ammaa kanatti kanatu hojjechaa jirtu wanta nama barsiisa yookiin namaaf gaarii ta'a jedhudha vloogiin qabadhee uummata kiyyatti gadi ba'ee jechuu jirtu. Wal keessa uummataaf illee barnoota yoo ta'e bikkuma adda addaa agarsiisuudhaa fi namootaan biyya kana baruu fedhu jira. Namootaan hedduutu bika kanaan waraabee ani hordoftoota kiyyaatiin waraabaaf ni gammadu waan post godhee ni jaallatu waan gadhiisee ni jaallatanii isaanumaaf waraabaa achi immoo waan dalagu takka gizeen dalagu bika adda addaa gizee dhaqee waraabu uummataaf faayidaa ni qaba yoo biyya tana dhufanii bika san deemuu danda'anii uummanummaan hawaasa keessa hojii gallu gizee deemuu barbaadan bika takka bika namii yaadni takka gizee deemtee ati seentee dura waraabdee gizee gadhiifteef lammada namiitti fayyadamee ni deema jedhee yaada. Tole asirratti gaaffiin itti si dabalu gaaffii hordoftoonni kunatti manidha. Faani gaafa bakkoota garaagaraa deemtee viloogii yookiin waraabbii tokko hojjettu daawwattoota ishee yookiin hordoftoota isheetu ispoonsira ta'aa fi kanaaf fuudhii gad deemsisan jedhanii jiru. Mee sana maal jetta? Kijiba guddaa haa of dandeen deemaa jira ispoonsara namta kan qabu. Ayyee dhageessanii jirtu ani of dandeen deemuutti jira malee namni ispoonsira naa ta'ee bakka akkasii deeminaan jedheen jiru jettee jirti. Namta kan jiru of dandeetiin dandeettii yaan deemu malee takka ispoonsara namaatiin bakka takka dhaabbadheen beeku. Egaa ati nama dalagaa dalaguudha akkasumallee nama baay'ee hojiidhaaf olii gad deddeemtuudha. So gaafa baajata qaba bakka ati deemtu kuni baajata baasteeti bakka ati hidhattee waan kana hojjettu viloogii kana bashannanallee haa ta'u bizineesii irratti akkamitti miidhu? Erga namni ispoonsira sii ta'u hin jirre. Nammiidhu mataa keenyaaf gammachiisa. Faamilii ta'e hojii deemee mataa keenyaafuu gammadaatti dalagaa. Nammiidhu itti gammadeen hojjedha. Tolee, ulfaadhu galatoomii. Gaaffii kodhumaatti dhufee jira. Gaaffii kodhumaatiin egaa Efraanii gara fuulduraatti yookaan immoo karoorri ani qabu gara fuulduraatti karoora akkasiidha. Utuu akkas ta'e waan jettu jira karoorri kee maali gara fuulduraatti ati nama akkamii ta'uu barbaadde? Namni akkan ta'uu barbaadu akka ani fedhu rabbi naaf haa godhu. Waan kana amma durallee dubbadhee ture. Dalagaa takka qabadhee amma dalagaa hedduu bika hedduutti faffaca'ee dalagu jira. Dalagaa takka dalagaa mataa kiyyaa gizeen qabadhee anama waa'ee biituu irratti dalagu barbaada. Aartii osoo social media osoo hin ta'in dhumeen tiyyaa
miidiyaa irra dalaguu osoo hin ta'in hojii dhuunfaa hojii mataa kiyyatiin dalaguu barbaada. Kunillee waa'ee beauty waa'ee dhalarraa waa'ee meekaapii ta'uus waan skin care ta'uus waanuma dhalarraayin waan takka mana takka darra hojii mataa kiyyaatiin qabaachuu barbaada. Alaa kulli haal achimmoo kan hafee ummata harka qalleeyyii jira biyya teenya jechuun biyyaan irraa dhufee ummata keenyaa jira asillee ummata harka qalleeyyii jira kan hin beeku silaan dandee isaan biraan dhaabbachuu barbaada. Ijoollee dhalaa jira kan iskuula qaraan ka always hin qaban always moodesii jechuudha. Ummata iskuula qaruu jira dhalaalee ummata biyya teenya jiran kan hin beeku ka daddalanii jiranii garuu jira namni biyya ofirraa waan ta'eef ummata moodesiin fayyadamne jira dhalaa hin qaban harka qalleeyyiin ka godhe ka hin beeyne jira ummata baadiyyaa keessa jiran jechuudha. Saniin gargaaruu fedhaa achiin kan hafe ilmaan abbaa hin qabne jira ilmaan haadha malee guddatanii jira ka waan daftara itti bitanii hin qabne qalamatti hin qabne hedduu jira. Gisee nama biyya keenya dhaquu nama rakkataa hedduun argaa. Garuu gargaaruu hin danda'u bira dhaabbachuu dandeettii san hin qabu. Anamma ofiin of danda'a faamilii ta'an danda'a garuu nama danda'uu hin dandeenye isaa kanatti. Fuula duraaf immoo ati miskiinaan gargaaruu barbaada. Waa'ee miskiinummaan taatee waan hin beekuuf waan abbaa dhabuun taatee waan hin beekuuf faamilii malee guddachuu rakkoo waan hin beekuuf isaaniin gargaaruun barbaada. Isaan bira dhaabbachuu hin dandeenye waan hin fedhu isaan godhuu hin danda'u isaa kanatti saniif fuula duraaf kanaan dalaguu barbaada. Namni support na godhu fedhanillee hedduu takkaan gammada support gisee argadhee nin jaaladha hedduu. Nama yaada akkanaa yoo qabaatee miskiina gargaaruuf baatee nama waliin gargaaru silaa jiraatee saatanattillee nama fuula duraaf inshallah nin godhaas yoo lubbuun jiraadhe waan godha nin godha jedhee yaada nin godha inshallah. Saa ammatti immoo nama na bira jiru nama support na godhu yoo argadhee hedduu takkaan gammada. Egaan daawwattoota keenya Ifraanii dubbattee jirti gara fuulduraatti kaayyuu isheedhaaf karoora ishee gamanumaan illee namoonni Ifraa sappoorti gootanii waan kana irratti jajjabeessuu feetanii jabeessuu dubbisuu dandeessu. Egaa Ifraanii kaayyoo kee yookiin karoora kee nutti himtee jirta. So gama sanatti namni tokko karoora yookiin pilaanii tokko qopheessu jalqabumaa kaaseetti kan inni waa gochuu eegalu sana achi ga'uudhaaf hatamma maal gochuu irra jirta ijoollee kana gargaaruudhaaf yookaan ijoollee abbaa faadhaan qabne sana wantoota tokko barsiisuudhaaf maalidha kanatti yaalaa jirtu amma? Saa ammatti wanni nan godhaa jiru rakkataan ni jira namni takka baay'ee waan kana kaasuu dhagahee rakkataan na barbaade ni jira ummatumaaf hin gargaarsa gaafadha jechuudha. Saa ammaa kanatti an kan hin godhu quraana kitaaba kajiraati kanneen bibbitee yoo madarsaa kaa'e malee dandeettii takka illee kan hin godha jedhee hagaman jiru hin danda'u dandeettii san hin qabu. Garuu immoo yoo rakkataan na bira dhufee ummata biratti baasee nin gaafadhaaf waan isaan barbaadan. Ani hin danda'u waan ta'eef namni danda'u ni jira miti kanarra jiru namni walirra jira waan ta'eef nin gaafadhaaf ummata nama akkana jira rakkataa akkana jira gargaara jedhee nin gaafadhaaf isaa kanatti. Tulee hedduu galatoomii nutillee abjuun kee yookiin karoorri kee akka rabbi fiixaan sii baasu abdii guddaa qabnaa waaqa siif kadhannaa rabbi karoora kee fiixaan siif baasu. Ifraa maamilee yeroo kee fudhattee sa'aatii qabdurraati sa'aatii qaaliidha kanatti qabdu hojiin illee akka baay'ee biisi godhu nuuf himtee jirta. Nu kabajjee beellama nuuf qabdee akkasitti nu waliin afgaaffii gochuu keetii fi dhugaadha hedduu galatoomii baay'ee ulfaadhu. Galatooma isinis ulfaadha. Taayimii bareedduu dabarsinee hedduu akka galatooma isinis na barbaadu keessaniif illee ulfaadha. Asumaan illee immoo egaa hordoftoonni keenya barbaadi jennaan nuufnesi barbaannee jirra. Atillee jaallattoota kee fi yookiin daawwattoota kee gara isaan fedhanitti akka deebitee gama artiitiinis ta'u gama waan qabattee dhufaa jirtuun illee akka uummata yookiin jaallattoota kee gammachiistu abdii guddaa qabna. Egaan daawwattoota Ormi Miidiyaa qophii sun artistii Ifraa Maamilee waliin geggeessine kan guyyaa irraa kana fakkaata. Yeroo biraa artistoota koomeediyaanii biraa qabannee bifa kanaan isinii waliin akka gaddeebinu abdii qabna. Saganticha qopheessuun kan isin biraan ga'e ana Ayyaantu Taayyeedha. Ogeessi kaameraa koo Abdullaahi Guyyaana waliin ture. Yeroo biraa aga walitti deebinutti turtii gaarii.